Zaidoni Roza yu attallale fuudhuu dadhabe Sumayyaa yu araarfatee ijoollee isaa argachuu dadhabe namni baadiyyaa ta'u kunoo namaaf ragaa dhaabata gurgurachuuf yaada akkasii qabu namni baadiyyaa horii qaluuf garaa nyaata gurguruuf garaa nyaata ina sabna weekine so ittiin qotachuuf ittiin elmachuu malee namni baadiyyaa kana miyyatu jira osoo ijoollee magaalaa ta'u qaajin danda'e gurguree ittiin qabamuuf waan biraa ittiin bitachuuf dalagaa biraa ittiin uumachuuf ni gurgurtiin Ni akan akka yaadu Muktaar rakkoo isaan fidhata obbolaa gidduu maaliif fidhata namni baadiyyaa akkam jedhee horii farra obbolaa gidduu dhaqu maaltu gurguruu garaa nyaata yoo akkam rakkate hoolaa takka irraa baasee yookaan qotee tokko irraa gabbaasee gurgura Amalee barta isaati Muktaarii fi Zaidoon obbolaadha guys horii gurguruu barbaadu takka niyya makasii tun qabu namni gurgurii kamaasii godhaa jiru dhabee miti gurgurii nyaadhu yookiin wannoo jedheen isa wanti sayyisisaniif amma ati caaltuun gurgurtee qofa qabda Isayyuu miti. Yaa'u baadiyyaadha lafarratti wal natti fakkaata wanticha. Injiru warra maatii biraallee jira. Bakka birakeeti ka maatii kaati beetu qofa jira. Magaalaa dhaqee obboleessa baadiyyaatti jechuun baay'ee qaanidha Muktaar waan ta'e jama. Kiraa itti kafalte mana namarraa birrii kafalte gabaree wayitii waan jimaa kenteef waan ittiin dalagu kenteef mallaqa kenteef keessa gurgurte. Maal yoo gurgurte xaaphu kasii maan caaltuun osoo gurgurte ilmoo isaan harkaa qabdi. Yoo rakkatee gurgurtu maal qaba? Horiin sun kan gaete? Kiyye? Caaltuu namarraan qabdu? Walitti kaa jechuun caaltuun qabdi warraan qabdu? maal gabbareen naa kennani? Gabbaraati gabbartee horii maatii kenneefi? Eega? Kalas geegaa ullee keessa jira. Eega maal? Kaasuu bitti illee keessa jira. Sun rakkoon qabu. Caaltuun ta'e nuti. Caaltuun? Kiyye. Horiin kee nuti. Kiyye. Ankeeti. Amma garaafuu horiin eenyu bira jira? Isi isa bira kaa'e maama. Beeke ati bira kaa'e malee horiin siin bira jira. Na bira hin jiru. Osoo amma bira taate obboleessa kan keeti fudhatee nyaatu yookaan gurgurachuu mirga hin qabu. Bira kaa'attee amaanaa si deebisa. Yoo osoo rakkatee si gaafatee gurgura. Walii galanii. Amma caaltuun xiyyeettee matu eegatamtee taate. Horiin eenyu bira jira bakka. Isa oosise. Si bira jira. Inni maal godhe oofsu? Wallollee arginaan inni oosise. Inni oofsisu. Abadan oofsisu maal jedhi gaafadha. Anaan kan na dhufamma yoo mirga. Zaidoon jechuudha. Gaafadhee jira dhaabadhu. Dhimma isaa namni biraa dhufe nama naasa'u. achumatti mana hidhaatti gaafadhee dhufe dura. Inni garuu kan nama biraa keessa galee akka kanatti haasa'u hunda. Dubbisee dhufetti. Akkas taanaan roozaa maaf dhuftanii harkan keessan irree maaf rakkisa. Maamma yeroo gaafadhu jaartiin rakkoo jirtu na hime. Jaartiin ta'e isaatti ilmoo isa biraa qabdi na cinqitee jennaan ani isaayyuu barbaadee gara Adaamaa jala deemee isattuu yeroo meeqatti bilbiluun anniseet isin akkasitti gaafattee deemte fudhattee deemte horii. Kanaaf inni badii takka hin qabu. Waan balleessa kan qabu. Amma duuba. Badiin osoo dhufellee si barbaadu baate osoo sitti illee lulu baate badiin ta'e isaati jenna osoo dheessee wanti godhe. Amma horii namni biraan fuudhan yookaan nu gabaa geessee gurguran. Jaartiin kan ta'e fuudhee jaartiin kan ta'e kan ta'e wal loltan malee kan ta'e walitti araaramuun osoo fudhattee illee kan gurgurtaate kan kee qofaa miti. Gurgurachuu isin mirga hin qabdu jechuu hin dandeettu. Abba ati jaarsisiiti akka seeratti siin mari'attee yoo rakkattee waa gochuu hin dandeetti. Garuu yoo isin jidduu fayyaan jiraate yoo waldhabbiin hin jiraatin siin mari'atteet gurgurachuu hin dandeetti. Si wajji wanti jettee yoo rakkatte garuu amma si wajjin atu wal lolte masruufa ilmoo saniif birrii barbaachisa. Birrii itti kennaan jirtu. Kan duraati kan dhumti birrii way lafateetti. Waa rakkatu dandeetti. Maaliif horii gurgurtee kennu? Waan gurguraa yoo maana jechuudha. Wanta kana akka uumamneef amma fakkeenyaaf jaartiin akka yoo lolan osoo mana qabaataniyyuu aarii waa hedduu nama gooti. Osoo makiinaa qabaatanii maqaa isii qofaan jiraate gabbaastee gurguruu dandeetti. Situ aarsi, situ itti balleesse yoo ati aarsuu baatte isin gabbaatee horii kanas wanti hin jettu. Utallee yoo deemtan gara tokko hin deemtu. Osoo haga feetee gurgurtee caqasiima. Osoo haga feetee horii san guutuu gurgurtee birrii akkaawuntiin naqxe. Eenyu nyaata? Dhiira biraatiin geessitu ilmoo keetu nyaata. Ambara maama lafa ka'iniini. Ilmoo keetu bira jira. Waa dhaga'ee. Wama takka oduu namaa dhiisi. Dhagee jettee dhiisi. Dura yaada mucattiin nama dubbisuu dhufte malee caaltuu jechuudha. Horii makanaayyuu waa'ee horiin dubban. Egaa akkana taate akka inni sitti deebi'uu barbaadde horii asii yookiin gurguradhu yookiin wannoo jedhe ofii eeni walii galanii horii oofsisee beeka biidoo waraabaa gadhiisan namni harka keessaa qabu isa maal ta'a? La harka keessaa tole osuma harka keessaa qabaate jaartiidha ofii jedhee malee gurguratee yookiin ittiin qabaanii waan biraatiin hin bitanne. Maaltu beeka gurgurame? Jaartan ta'e tama isaati horii gurguramuu beekamu. Gurgurame horii. Amma gurguramullee ati isiin birrii sana akkaawuntii makkeetti akkaawuntii ta'u kam isiitii fi keeti ka ilmoo keetitti ilmoo keetiif keetti. Osoo fooqii ijaaratte kam walii araaramti isiin kan ta'e tan ta'etuma. Bilbila cufatte. Qabeenya keessumaa. Kuma aarte fi isiin barbaadna. Isiin suuta barbaadne wanti jenna. Anam wanti jechee wanti jedhee si dubbisuu barbaadeef wanti si barbaacha dhufeef ati namni ima jira namni weerratti wal lola wal loluun hin ooltu kanaafuu kan maal ani wanni dhufeef hidharra habaastuuf maamma eegas immoo waa horii wajjin barbaadna
Yoo moo horii birrii rakkattee jiraattu birrii ganuu natti kenna horii sanuu murte deebistee kophatti barbaadde. Ani bara amma Kana hunda yoo akkasiima. Kana hunda yoo obboleessi keetii garaa jabaattee hidharraa isan baasu hidhaa ta'u akka jettu taate horii sanuuyyuu anuu sii bita. Obboleessi kan keedhaa ta'u. Lakkaan hin baasu. Yoo caaltu Ani baasu. Caaltu baasuu danda'ama. Caaltu dhuftee asii horii asitti ilaalanii yoo jedhan horii kabiroo illee barbaadu. Ganzaba akka asinaa kamitti illee barbaadu. Horii maan sun asitti dacha'ee inni hin baasu isan baasa. Malee an dhimma biroo irraan qabu. Horii meeqa? Horii netti. Kudha aga fedhaa ta'uti. Illee jiru bara kasi jiru qofa miti. Kakara biroo illee jiru nama biroo bara kaadhillee qabsiisee itti dabalchee Inni moo? Horii isa bira jiru qofa miti. Amma achuma hundaafuu maammallee yoo harkaayyuu keessaa qaba jette yoo qaruutee taate dhageessima. Qaruutee taate isallee hidharraa baasni jedhe malaan mee akkam gootetiniin araaramteetumaan mee caaltu maal aartee eegasii fuutee eessa geeste yeroo geeste yoo qajeelchee yoo atillee shakkitee jiraatte. Ani hin baasu. Dhaabbusiima yoo qajeelchee wajjinuu deemee mana wayiitu wajjinuu naqanii jiraatan siistamaan malaan yoo inni obboleessi keetti osoo ati amma isa hiisisuu dhiistee ani maal isitti balleessee horiin kamisiitii baraa fudhattu maali osoo itti jiraatte innuu siima bakka akkana geeste barsiin jedha akka asitti najabne yoo osoo beeke jechuudha. Garuu akka ati tajamtu jala deemee akka beeku taate si dho'isuu danda'a. Kanaaf amma hidhamee jennaan malee arrabaan ofitti na ka'ee sadii wanni fiddu tokko hin jiru yaa bara. Iddoo wara argitanii. Inni maaliif akka seeraan gaafataa turan jaarsota itti ergee kadhatte wanni fiddu tokko hin jiru duraan isillee galtee karaa biroo deddeemaa turte wanni ati fiddu tokko hin jiru horii kennuu naan jiraatu. Ani amma wanni iseef dirqama caaltuu naa dhuftu caaltuu eegaa jedhame caaltuu dhuftee horii barbaadde horii fidde inni hin baha malee ani akkatti hin baasa hin bahu. Wanti inni akkas jedhee loluuf maal isiimu ofitti abdate ofitti amantummaa qaba. Maal ofitti amanta? Akka waan akka hin balleessine beeke. Jaarsi dhufee fudhate. Haatoo man qabamee ramu. Lakke inaan inni si barbaadu dhufee bal jedhee si barbaacha sitti himuuf yeroo isiinuu dura gaafattu hedduu jala deemee bara. Osoo dura wanti jedheen osoo si barbaadu baatee sitti himuuf si naannessu baate badiin qabu jenna. Kanaafuu amma inni waan balleessa akka hin jiru. Anama Saidoo si qofaa miti nama hedduun kadhataa ture beekta. Jaarsonni hedduu hatta miila jalatti na kufaniitiin inni jara hundaan diriiree. Amma ani takkaa jiru tokko kadhee jira. Inni as deebi'eetiin asitti horiin sun yoo asin dhufe ani hin baasu. Amma dhageessima obboleessi keessatti garaa jabaatte isa hidhaa keessatti guyyaa gana guutuu dhiisuun kun garaa jabummaadha. Guyyaa tokko namni taazaba dhageessima seera tokko. Maanguddoon sun hundi si kadhateeti yookaan ati amma qaanfattee waan maanguddoon sun guutuun na kadhatee didee si'ee sin jedhu jechuu hin dandeettu. Maamma ati amma kabajamaan isaa bee ati qaanfaturra inni bee as dhufee ati qaanfaturra kabajamaan obboleessumatu dhiifama godhee fi baasee haa jedhamuuf atummaan nam tokko. Maa warri seeraa yoo qabeenyi ofii bariin baate yaani seeratu. Tamam situ dirqi malee amma an qabeenya kijaarti kiyya fudhate isaa dhiisee fi jira. An yoo dura shakkee aaree akkas godhee jette. Eenyuti? Isa kennite hin gaafate jaartii fudhate. Hin barbaanne ati amma kabaja qabeenya san barbaadame. Qabeenya kabee. Beenuun baasnaan as sibita. Ansa hin barbaadu horii sanuma barbaade malee. Maa si oofan san. Isuma caaltu rarraadee sibitee si deebisa beenu. Caaltu maa dhufu ka caaltu na dhuftee inni agabbaa'u malee akka waan kan. Horii barbaadameti. Horii caaltu bakka jirtu irraa barbaadee waan gatii horiin sun baasu.